Har'a waa'ee goota tokko ni dubbanna. Goota eenyummaa isaa hin gurgurre. Biyya isaa jaallatee dhugaa irratti dhaabbate. Balaayi Zallaqa Qilxuu. Kan uummanni isaa Abbaa Koostir jedhanii waaman. Balaayi bara 19 keessa dhalate. Yeroo cunqursaa fi sobni biyya irratti murteeffamaa turetti lafaaf ifa ta'ee dhufe. Dhugaaf dhaabbate. Har'a yeroo namoonni baay'een of wallaalanii ofii ofirraa fagaachaa jiran akka dhugaan hin duune akka sabni of hin daganne seenaa isaa irraa barnoota guddaa akka argataniif jecha qabannee isiniif dhufnee jirra. Kun seenaa qofa miti. Barnoota jireenyaati. Baga nagaan gara sagalee kitaabaa, sagalee dhugaa, sagalee goototaa, sagalee Oromootti dhuftani. Chanaala keenya like, share, subscribe gochuu akka hin daganne. Amma yeroo osoo hin gubiin gara seenaatti ceena. Seenaa Balaayi Zallaqa hubachuudhaaf jalqabatti gara dhalootaa fi lafa inni irraa ka'eetti adeemnu. Sababni isaas gootummaan nama tokko bakka du'aatii isaatti osoo hin taane bakka dhaloota isaatii eegala waan ta'eef. Balaayi bara 1902 magaalaa Gojjam Bichannaa jedhamtu keessatti dhalate. Abbaan isaa obbo Zallaqa Qilxuu Hayyoo Galgalaa loltuu beekamaa roorroo fi cunqursaa hin sodaannedha. Haati isaa immoo Xaayituu Allaanaa dubartii jabduu ilma ishee akka dhugaa jaallatu gootee guddifte. Hundeeni maatii Balaayi Oromoo Tuulamaa naannoo Walloo irraa gara Gojjamitti godaantota turani. Oromoon yeroo sanatti afaan isaatiin eenyummaa fi seenaa isaatiin bara itti cunqurfamaa turedha. Garuu Balaayi dhiigummaa isa keessa jirtuun nama haala of beekumsa qabuun goota guddachaa dhufedha. Yeroo hunda abbaa isaa ilaalaa sagalee biyyi sabni ishee of hin beekne haalaan duutee jirti jedhu of keessatti dhagaa guddate. Ta'us kan argaa duubatti hin deebine. Yeroo ijoollummaa irraa kaasee cunqursaa biyya isaa irra gahaa jiru ilaalu jalqabe. Oromoon biyyuma isaa irratti akka keessummaatti jiraachuun qabu jedhee amana. Balaayi baruma sana keessattuu nama addaa ture. Qabsoon gootummaa isaa qawwee irraa osoo hin taane yaada irraa eegale. Yaada sabni isaa eenyummaa isaanii tasuma akka hin daganneef. Seenaan isaanii dhokatee ture sun akka ol ba'ee mul'atuuf sun immoo dhiiga isaatiin illee yoo ta'e akka deebi'u akka ka'uuf amana. Yeroo sanatti haalli biyyicha keessa ture jijjiiramaa dhufe. Faashistoonni Xaaliyaanii Itoophiyaa weeraruu isaanii jalqabaniiru. Namni hunduu sodaa fi dhiphina hamaa keessa ture. Ta'us garuu namni tokko ni jira. Sodaa wanta jedhamee kan hin beekne. Gooticha Balaayi Zallaqa Abbaa Koostir. Maarree yeroo sanatti Balaayi gaaffii yoo ani jallise eenyutu dubbata? Yoo ani du'e eenyutu jiraata jedhu of gaafate. Durumaa deebii beeka. Kan dubbatu ana. Balaayi humna isaa walitti qindeesse. Obboleessa isaa Ejjiguu Zallaqaa fi hiriyoottan isaa Battawalad Nagaash, Mangashaa Jambaree fi Shifarraa Garbaa waliin ta'uun qindaa'ina ajaa'ibaa loltoota muraasa ta'uun Gojjam keessa
bakka hedduu bilisa baasan. Waraanni isaanii xiqqaa ta'us onneen isaanii guddaa ture. Xaaliyaanonni meeshaalee ammayyaa hedduu qaban itti fayyadaman. Balaayii fi loltoonni isaa gaaraa fi bosona keessa riphanii lolaa turan. Tooftaawwan isaan fayyadaman diinaa fi addisaa humnaan dhaabamnee fi dhokataa ture. Bara 1930 keessa lola cimaa taasisaa turan. Gareen Balaayifaa loltoota diinaa baay'ee mo'atee injifannoo gurguddaa hanga maqaan isaa gooticha guddaa jedhamee waamamutti dhuunfateera. Garuu injifannoon guutuun sun dhihooma sana akkobsate. Xaaliyaanonni mucayyoo isaa qabanii Roomitti geessan laaffisuuf qalbii isaa cabsuuf. Xalayaanni barreeffame. Mucayyoon kee deebitee jirti. Gojamis bulchi kottu nagaa buufna jedhani. Garuu Balaayi deebii gootaa biyya koo intala tiyyaan hin jijjiiru. Yoo fedhii waaqaa ta'e isheen nan argadha. Garuu biyya koo hin gurguru jedhee deebisee. Maarree mucayyoon isaa dhuma irratti ni hiikamte. Biyyi isaas bilisa baate. Bara 1933 booda Xaaliyaanonni biyyattii gadi dhiisanii badan. Garuu maqaan Balaayi yeroo sanatti akka ibiddaa boba'aa gara naannolee hundatti wal gahee ture. Maqaa diina sodaachisu sabammoo kakaasu ture. Daawwattoota keenya Balaayi ofii isaatiif qabsaa ture moo saba isaatiif? Ati osoo bakka isaa buute biyya kee eeguuf jireenya kee aarsaa ni goota moo jireenya kee eeguuf biyya kee ni gurgurta? Har'a seenaawwan akkasii waa'ee aarsaa eenyummaa fi murannoo akkamitti nu barsiisu gaaffii jedhan kanarratti deebii ofiif kennaa. Koomentii jalatti nuuf barreessaa. Bara 1933 booda Balaayi injifannoo gurguddaa argate. Garuu injifannoon sun abdii fi boba'aa hafuuraaf immoo balaa ture. Yeroo mootiin Haayilee Sillaasee biyyatti deebi'u seenaan Balaayi sababa humna impaayirichaatiin adadumaan caccabuu eegale. Maarree kabajamtoota daawwattoota keenya gootummaan fi murannoon Balaayi Zallaqaa akkuma beekamu Balaayi Zallaqaa maqaa yoo dhagahamu onneen Oromoo ni rifatti. Maqaan sun mallattoo ofiin of boonu fi kan gadda namatti uumu ture. Inni loltuu qawwee qofaa hin turre, loltuu yaadaa ture. Yeroo weerarri Xaaliyaanii biyyatti as dhufu Oromoon hedduun isaanii sodaatanii turan. Garuu Balaayi sodaa kan hin beekne ture. Inni dhaabbatee akka jedhu biyya koon gurguru intala koos ittiin kennu. Diinni garaa isaa laaffisuuf intala isaa hidhate. Garuu inni akkuma beekamu hin jilbeeffanne. Injifannoo qofaan osoo hin taane dhugaa fi ulfina saba isaatiif falmaa kan turedha. Lubbuun isaa badus garuu lubbuu saba isaa keessa kabajaan ta'e. Balaayi ni du'e garuu yaadni isaa hin banne. Dhugaan inni lubbuu itti kenne har'allee ni jira. Mee kabajamtoota daawwattoota keenya isin ati dhugaan kee gaafa qoramu maal goota? Yeroo ulfinni saba kee arrabsamu afaan kee ni banatta moo ni callifta? Balaayi Zallaqaa bara 1937 keessa fannifame. Muka fannoo isaaf qophaa'e yommuu argu itti qoosee
ni gaddisiiseni ni dubbate kun anaaf hin turre Haile Sillaaseef ture Itoophiyaa goonni siif hin dhalatin jedhe jecha san caalaa seenaan qabu dubbiin sun haadha mana isaaf miti loltuu isaaf miti Oromoo maraaf ture kan inni dhufee akka gootaa akka abbaa dhugaa akka ilma biyyaaf yeroon fannifamisan lubbuun isaa dugteetti hin jennu lubbuun sun gara seenaa galaanatti seente akkuma laga Abbayyaa dadhabeen dhaabbanni seenaan Balaayi yeroo hunda deddeebi'ee dhalata yeroo cunqursaan dhuftu ni dubbata yeroo dhugaan dhokatu inni ifata kabajamtoota keenya Balaayi lubbuu isaa kennate ati maal kennita qabsoo kee maaliif qabsoofta eenyummaa kee akkamitti eeggatta xiinxalliiwwan kanneen komentii jalatti nuuf galmeessaa yeroo Balaayi du'ee biyya bilisa baase garuu sabni isaa bilisan turre har'a waggoota dhibbaan booda gaaffii kana gaafanna gootummaan maal fakkaata har'a maqaan Balaayi Zallaqaa sirna awwaalaa qofa keessatti nafu sagalee seenaa kitaabaa irraa qofas miti abboon isaa yeroo hunda Oromoo keessatti ni jiraata yeroo sabni keenya garaa ofii irraa of shakku jalqabu yeroo eenyummaa keenyaan wal qoonnu yeroo dhugaan keenya caqafamee sossobamuu fi jallifamu Balaayi ni ka'a ni dubbata bilisummaan foon miti fedhii sammuuti qabeenya dhugaa kan nama bilisa taasisu waan qabnu miti waan itti amannudha Balaayi lubbuu isaa kenne garuu yaada isaan kennine yaadni sun har'a nutti jira akka ibsaa gammoojjiitti nuuf ifa godha yeroo kana dhaloonni Oromoo har'a barnoota seenaa fi aadaa walitti fiduu jalqabeera sagaleen Balaayi sagalee isaanii ta'a akkuma inni ture akka inni fedhe dhugaan haa jiraatu sabni haa guddatu kabajamtoota keenya bilisummaa maal jettanii yaaddu eenyummaan keessan isiniif maal fakkaata yeroo dhugaan laaffatu maal gootu maal goota seenaa Balaayi Zallaqaa dhageenyeerra garuu sirriitti hubannee beekneerra osoo lubbuun isaa nuuf dubbatate maal nuuf himuu danda'a ture maarree kabajamtoota keenya xumurarra geenyeerra seenaa Balaayi Zallaqaa dubbachuun seenaa goota tokko dubbachuu miti hubannoo saba tokko dubbachuudha Oromoon gootota hedduu qaba garuu gootummaan isaanii yeroo baay'ee harka diinaatti awwaalame yookiin immoo afaan Oromaatiin ibsamaa ture Balaayi seenaa sana keessatti ifaa ture akkuma urjii dukkana keessa jigu inni lubbuu isaa kennee fi du'a isaatiinis dhugaa hin dhoksine har'a garuu gaaffiin hafe tokko qofa seenaa keenya akkanaa akkamitti eegganna eeggachuu jechuun dubbachuu qofa miti hubachuun of keessatti qabachuu jechuudha yeroo seenaa keenya beeknu eenyummaa keenya ni beekna jechuudha yeroo eenyummaa keenya beeknu immoo diinni nu hin saamu sobni nu hin fonqolchu kanaaf Balaayi Zallaqaa seenaa du'e miti seenaa jiraatudha akkuma jiraatuun bara wajjin addaabti gochaa akka deemnu haala jijjiirraa guddinaatti akka dhufnu nu waama
Marri balay of eeguuf keenya kan ta'e tiksuudhaaf of beekuu akka qabnu nu barsiisa. Balay lubbuu isaatiin dhugaa eeggate. Ati hoo dhugaa akkamitti eeggatta? Eenyummaa kee akkamitti calaqqisiifatta? Gootummaan isaa maal si yaadachiisa? Marri kabajamtoota daawwattoota keenya, bilisummaan afaaniin miti, qalbii irraa dhalatti. Dhugaan akka aduu bareedi, dhokattus ni baati. Kabajamtoota daawwattoota Sagalee Kitaabaa, seenaa gooticha Balaay Zallaqaa asuma irratti xumurra. Viidiyoo keenya seenaa keenya yoo jaalattanii like, share, subscribe gochuu keessan akka hin dagatinaa. Yaada viidiyoo keenya irratti, chaanaalii keenya irratti qabdan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Kuni Sagalee Kitaabaa, sagalee dhugaa, sagalee goototaa, sagalee Oromooti. Isin jaalanna. Horaa bulaa.